السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في وردفتوتا في أكم مجاجرتو وياك السني الحمد لله رب العالمين. هند درا بقى جرات السنين جدا. تان سودان واي بالإنان ركو مدة ومتكينا irratti deemaa jiru dhumaatii wallagga irratti deemaa jiru dhumaatii walloo irratti deemaa jiru dhumaatii gujii irratti deemaa jiruu fi akkasumas oromiyaa bakka bakkatti rakkoo uummata keenya irratti deemaa jiru yeroo biraa ta'ee yeroo kamooyyuu waan nun dhiifneef cal'isuu hin dandeenyu wayita sabni keenya dhumu wayita sabni keenya miidhamu wayita sabni keenya ajjeefamu gara itti cal'ifnu hin qabnus. Kanaafuu hundi keessanuu biyya jirtanitti bakka jirtanitti akka sabatti yoo waliif quuqamne qofa rakkoon keenya kun furamuu danda'a jedheetiin yaada. Paartileen siyaasaa Oromoo jechuudha. Mataa isitti yoo saba addaan qoodde malee wanni isiin saba tokkomsite tokko illee hin jiru. Osoo isiin saba tokkomsite nama jalqaba ufii tokko uumetu saba tokkomsa. Namni jalqaba yoo ufii tokkoome saba tokkomse gaachana sabaa ta'a. Oromoo iddoo tokkoome diinni gara garatti miidhu namni tokko nurraan du'u yoo amrii rabbii hin taate malee asii lola itti bananii asii mana irra gubanii asiin qabeenya irra gubu tokkummaa dhabuudha. Tokkummaan yoo jiraate humni kee gaachanni kee yoo tokkummaa qabaate alaafii keessatti ilaa dhayammee yoo wal dhageette yoo nama guddaa dhageeffate guddaan xiqqaa dhageeffate xiqqaan guddaa dhageeffate yoo wal jala masakame yoo waliif abboomne yoo wal irra dooloo dhiifne yoo wal gurachuu baanne bakka kamii beektu ala taa'ee nu kabaja alagaan ala taa'ee nu kabaja. Hoolaan abbaa gaarii qabutuma ala kaa'ee rafa akkuma jedhan san ni kabajamta. Eenyuuf kabaja? Nu wal kabachiisaa bara. Yoo nuti tokkoomne yoo nuti jaalala walii qabaanne yoo nuti wal kabajne yoo nuti walirra kufne yoo inni ol seeni anjalaa ka'e gammachuudhaan simadde rizqiin rabbi harka jirti maalitti itti fuula guurtame mee maaliif fuula guuru mee maali isa jibbite Oromoon bara ka duraanii kama wal dandeetti wal ammatee wal bira taree guddifachaa fudhateet sadarkaa kan ammaa wal jibba waan kanaaf diina jala fiiguu fedha afaan namaa dhaaluu fedha aadaa namaa dhaaluu fedha naaf hin kalleen keessattuu dhaloonni ammaa kun maal akka ta'e. Nama gorsuu dandeenya, nama ammachuu dandeenya, nama guddisuu dandeenya. Maali yoo ka diinni nuti yeroo hundaa nu cunqursuuf maali rakkoo madda rakkoo kana tokkummaa dhabuudha, waliif hadooduu dhabuudha, sammuun keenya faca'uudha, ijaarama dhabuudha. Oromoon yoo ijaarame yoo tokkoome dura nama ofii walii galetu. Nama ofii walii gale nama ofii wal ijaaretu sabaaf ta'a biyyaaf ta'a saba ollaa keetiitiif taata yoo ati gaachana qabaatte yoo ati gurmuu qabaatte yoo ati ijaarumsa qabaatte sammii xixiqqoon si keessa yoo tuusin daffartu mishka alaa dhiisi yoo ati humna kee wal dhageette wal jala masalamte wal jala deemte sabni biraa si kabaja jaalatee si kabajuu bar tokkummaa keetiif si kabaja jaalateetiin dirqamee si kabaja dirqamee kabaja si laata bakka kam yoo jiraatte mush biyyattii keessa dalanne tana dhiisatii dowlaan biyyoonni biraa biyyoonni akka Eeshiyaa Afrikaa kunniin kabaja argata warra achi keessa jiru. Maaliif kabaja? Situ tokkummaa qabagaa wanni kabaja argate situ jaalala walii qabagaa. Situ nama ammachuu beekagaa situ nama deemuu jiragaa situ abbaa biyyaati saniif si kabaja
yoo ati asii obboleessa asii waraanti asiin ajjeefte asiin kaangoote asiin kaangubbe asiin diinni maal godha daransi guba daransi ajjeesa daransi dhabamsiisa. Carraa si argatee jira karaa si argatee jira salphamatti si geggeessuu danda'a. Bara mara nuti boo'insa bara mara harkuma kuni barri marri dhumaatiin barri marri qabeenya gubachuudha. Kana keessaa ba'uu qabna. Kana keessaa akka itti baanu yoo walii ijaarre yoo tokkoomne yoo walii galle furtuu isii namni walii gale bakka kamuu ni ga'a. Namni wal jala masakame hoggantoonni jaarmayoota uummata dura deemtan hundi keessan mee jalqaba mallattoo gaafii keessa galchaa sammuu keessan kana haaromsaanii na isiniin jedhe haaromsa warri hoggantoota paartii siyaasaa Oromoo hoggana keenya jenneef duratti ilaalu kan nuti kabaja qabnuuf kan nuti jaalala isinii qabnu kan lubbuu keenya isin dura baasuu nuti barbaannu kun walitti dhufaati odoo nu jiru uummanni kun bara baraan maaf dhumame maddi rakkoo kanaa maal gadi liqimsaatii ta'e isin keessaa iyyitu san waliin mari'adhaatii mariin furaa jara furmaataan hin deemu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya bas homaa natti dhagahame isiniif haasa'aa jira dhiifama godhaatii yoo dogoggorrillee nama foolcha'a. Inshaallah yeroo biraa bal'inaan waa'ee kanarratti waa'ee tokkummaa Oromoo waa'ee ijaarumsa irratti madda rakkoo keenyaa kana bal'inaan addaan saayinee kan waliin itti fufnu ta'a dhiisuuf hin teenna asii achi. Kanaafuu waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jedha. Yoo isinitti tole like share yoo isinitti hin tolin dhiisaa itti ofirraa bira kutaa isiniin jedha. Kanaafuu kan irratti argattan yeroo kamuu Oromoo Teknooloojii Sarviisii yookaan OTS tuubiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi